Konferensiin kurmaana marsaa arfaffaa kutaa magaalaa Shaggar aanaa Gadaa Faajjiitti geggeeffame. Akka bulchaan bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa aanaa Gadaa Faajjii obbo Mangistuu Tasammaa ergaa baga gammadanii erga dabarsaniin booda bara 2016 jalqabbii waggaa haaraa karoora xiiqiitii jedhan. Baga konferansii paartii badhaadhinaa kan kurmaana arfaffaa yookiin immoo gudunfaa hojii bara 2016 nagaan isiniin ga'e baga nuun ga'e jechuun barbaada. Akkuma beekamu paartiin keenya paartiin badhaadhinaa bara 2016 jalqabbii waggaa har'aa karoora xiiqiitiin hojii keenya milkeessina jedhamee hundaa'uun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee miseensi paartii badhaadhinaa akkaataa karoora keenyatiin bara kana kurmaanaan waltajjii keenya gaggeessaa torbeedhaan hojii keenya ilaalaa hojiiwwan keenya gamaggamaa dhufuun isaanii beekama. Haa ta'u malee kurmaanawwan darban keessatti akkaataa kamiin hojiiwwan keenya raawwachaa turre maal hojjechaa turre keessayyuu immoo kurmaana tokkoffaa keessatti hanqinawwan qabnu laallee ciminawwan qabnu immoo itti fufsiisuudhaaf waadaa waliigallaatee dhufneerra. Akkasumas kurmaana lammaffaa keessattis kurmaana sadaffaa keessattis yeroon amma irra jiru kun immoo yeroo cufiinsa hojii bara 2016 irra jirra. Hojiiwwan keenya maal karoorfanne maal raawwanne kan jedhu miseensonni keenya maal akka hojjenne gabaasa keenyarraa arguun ni danda'ama. Keessayyuu aanaa Gadaa Faajjii keessatti bara kana akkaataa karoora xiiqiitiin hojiiwwan gurguddaa hojjechaa turreerra. Hojiiwwan kana kan milkeesse kan hojjete miseensa paartii badhaadhinaa galma kana keessatti argamu jechuun ni danda'ama. Keessayyuu ammas wanni guddaan ilaallamuun irra jiraatu maaliif kana karoorfanne maaliif kana hin raawwanne wanti raawwachuu nu dhowwe maalinni kan hojjete nuyi kan karoorse nuyi. Gabaasni keenya yeroo dhiyaatu achi keessatti tokkoon zoonii keenya tokkoon garee misoomaa keenya tokkoon gurnee keenya tokkoon nama dhuunfaa fi miseensi dhuunfaa achi keessatti of laalla waan ta'eef sababiin hojiiwwan keenya guutuudhaan raawwachuu dillee maali kan jedhu walumaan ilaalle jechuun barbaada. Hundaa ol ani konferansiin kurmaana arfaffaa akkaataa itti miseensi keenya miidhagdanii dhuftan bareeddanii dhuftan keessayyuu paartiin keenya paartii dargaggeessaa paartii dargaggootaaf dargaggeettii paartii daldalaa fi hojjetaa paartii sabaa fi sablammootaa paartii namoota hundaa waan ta'eef baga abbaa carraa kanaa taatanii baga gammaddanii isin jechuun barbaada. Akkuma beekamu sirnootan darban keessatti paartileen siyaasaa biyya kanaa bulchaa turan paartii 2-4 kan hin caalledha. Garuu immoo hundeeffama paartii badhaadhinaa keessatti paartiin badhaadhinaa sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessatti argaman kamiyyuu paartii kana keessatti hammatamanii bifa walqixxummaa fi bifa sabdaneessummaatiin akka namni waliin hojjetu akka namni waliin jiraatu gahee guddaa namni waliin akka ba'atu muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyitu kana fidee nutis umurii paartii badhaadhinaa kana keessatti argamne kana keessatti miseensi paartii badhaadhinaa walqixxummaadhaan gaaffisaa gaafate walqixxummaadhaan gaaffin uummattoota keenya bakka itti deebii guddaa argate keessaa paartii badhaadhinaa keenyaaf galata guddaa galchuun barbaada. Irra deebi'ee maqaa bulchiinsa aanaa Gadaa Faajjiitiin baga abbaa carraa kanaa taatanii baga Itoophiyaa taatanii baga uummata aanaa Gadaa Faajjii taatanii guddaa galatoomaa. Saganticha irratti hawwisoon gartuu Gadaa Faajjii shubbisaa agarsiisaniiru.
Obbo Hundeessaa Tasfaayee raawwii kana keessatti ibsa kennaniiru. Paartiin keenya bara kana keessa maal karoorfatee maal raawwatee nuti immoo as keessatti gaheen keenya maal fakkaata kan jedhu akka miseensaatti namni keessatti kan of ilaalu ta'a jechaadha. Karoorri waggaa kana keessa karoorfame raawwii isaa kan nama gammachiisus ta'u hojii guyyaa guyyaan hojjetamu dursinee kalaquudhaas jedhan. Waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Gadaafaatti gabaasa raawwii hojii paartii kurmaana Afuraffaa waxabajjii 2016 qabiyyeen qaba seensa kaayyoo galma raawwii hojii siyaasaa raawwii hojii ijaarsaa sirna deeggarsaa furdifii fi kallattiiwwan gara fuulduraa of keessatti qabatee jira. Seensa keessatti raawwii hojii siyaasaa fi ijaarsaa bara 2015 haala waliigala akka aanaa keenyaatti jiru ka'umsa taasifachuun karoora hojii paartii bara 2016 qopheessuuf qaama raawwattoota waliin iftoominaan irratti uumuun hojiitti kan galamee ture ta'uusaa beekamaadha. Galmoota siyaasaa misooma dinagdee fi nageenyaa jiran mirkaneessuuf karoorfamee hojiitti galamee hojjetamaa tureera. Haaluma kanaan raawwii hojii keenya siyaasaa fi ijaarsaa hanga kurmaana Afuraffaatti akkaataa armaan gadiitiin kan dhiyaatu jechaadha. Kaayyoof galmi gabaasichaa raawwii hojii ijaarsaa fi siyaasa qorachuun kallattii fuulduraa irratti walii galuudhaan caasaa keenyaaf ergama itti aanu qopheessuuf galmi keenya raawwii hojii keenyaa keessatti ciminaaf hanqina keenya adda baasuun iddoo kufaatii keenyaa beeknee kallattii itti aanu keewwachuun hojiirra oolchuudha kan jedhudha. Gurmaa'insi cimaa ergama isaa baatu ijaaruu fi cimsuu paartii caada dureef kooriin ijaaruu obbolummaa fi sabdaneessummaa cimsuu nageenya amansaa akka jiraatu hojjechuu sochii uummataa uumuu humna raawwachiisummaa paartii keenyaa cimsuudha jechaadha hojiin nuyi xiyyeeffannoon hojjennu jechuudha. Boqonnaa qophii keessatti karoorri waltajjii boqonnaa qophii ittiin hoogganamu qophaa'ee ittiin hojjetamaa ture jira. Cuunfaan gabaasa hojii paartiif mootummaa bara 2015 sadarkaan qophaa'ee dhiyaatee amma xumurarra ga'ee jira jechaadha. Karoorri hojii bara 2016 iddoo hundatti seektara hundee seelii miseensaa fi miti miseensaa qophaa'ee almost xumuraaf ga'ee jira jechaadha. Ulaagaan madaallii nama dhuunfaa fi seektaraa ittiin gaggeeffamu qophaa'eera. Ceephoof ceephaan qophaa'ee hojiirra ooleera jechaadha. Marii boqonnaa qophii booda ciminaaf hanqina adda waan akka ciminaatti wanti bara kana hojii 2015tti ilaalamee 2016tti ce'ee raawwii hojii bara 2015 gamaggamame ka'umsa karoora 2016tiif akka oolu taasifamee jira. Gurmaa'insi hanga nama dhuunfaatti miirri karoora xiiqii galmaan ga'uuf hojjechuun kan uumame ta'u gurmaa'insa irraa jalqabee hanga miseensa dhuunfaatti karoorri xiiqii qophaa'uusaa kallattii raawwii karoora bara 2016 irratti iftoominni uumamuu isaatii jechaadha. Kun cimina baroota darbe turanidha. Akka hanqinaatti wanti qabannee bara kanatti hojjetaa turre garaagarummaan hubannoo karoora xiiqii irratti jiru wal fakkaachuu dhabu. Karoora xiiqii akkuma karoora duratti ilaaluun hubannoo dhabu. Gurmaa'insi hundi karoora qulqulluu fi qabatamaa hojii isaanii ilaallatu baafachuurraa walirraa waraabuu yaaluun baay'ina ariitii qulqullinaa fi kalaqa fayyadamuun karoora xiiqii raawwachuurra karuma barameen deemuun kan mul'ate ta'uu isaatii jechaadha. Raawwii hojii siyaasaa bara kanaa kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Xiinxalli haalli sadarkaa hundatti haalli hooggansaa jira. Haalli gurmaa'insa paartii mootummaa gurmaa'insa paartii fi mootummaa irra deebiidhaan kan ijaarame ta'u gurmaa'insa paartii mootummaa nageenya isaa eeggachuu irratti karaa itti fufiinsa qabuun socho'uu irratti jalqabbiin jiru gaarii ta'us itti fufiinsaan hojjechuu irratti hanqina hin qabu ta'u haalli gaggeessaa gurmaa'insa keenyaa gaggeessaan gurmaa'insa paartii mootummaa dhiiskii odeeffannoo qabaatus odeeffannoo qulqulluu si'ataa fi yeroo isaa eeggate fiduu dadhabuu gaggeessaan gurmaa'insa keenyaa sochiiwwan waliigalaa keessatti gumaachi qaban gaarii ta'us hanqina hin qabu ta'u gaggeessaan gurmaa'insa zooniitti garaagarummaan haa jiraatu malee zooniiwwan tokko tokko keessatti hojii gaariin hojjetamaa kan jiran ta'uu fi uummati karaa gaarii ta'een hirmaachisuu. Haalli miseensa keenyaa miseensi keenya hubannoo yeroon argatan dhimmoota hubannoo irratti hin qabne irratti adda baafachaa deemaa
turanii jiru. Miseensi keenya hojiiwwan misoomaa hunda keessatti haala gaarii ta'een hirmaachuu, hojii bu'uura misoomaa akka hojjetamuu fi deeggaruuf fedhii qabaachuu kan mul'atu ta'udha. Dargaggoon keenyas akkasuma jechaadha. Haalli dargaggoo keenya aanaa keenyaa maal fakkaata kan jedhu hojiiwwan ayyaanota garaagaraa irratti hirmaannaa isaan taasisaa turanii fi gumaacha isaan taasisaa turan haala gaariidhaan kan ilaalamaa jirudhaa fi hojii initiatiivii paartiin keenya gadi buuse irratti hirmaannaa cimaa taasisuu dargaggoo naannoo keenyaa sagantaa bafachuun hojii duula qulqullinaa yeroo adda addaatti kan gaggeessaa turan ta'uu isaati. Haalli dubartoota keenyaas hojii ayyaanota garaagaraa irratti hirmaachuun akkaatuma kan dargaggoo sanaan kan jiran ta'uu fi hojiiwwan garaagaraa keessattis karoora kan mataa isaanii baafatanii hojiitti kan hojjetan ta'uudha jechaadha. Haalli qonnaan bulaa keenya hojii initiatiivii paartiin keenya gadi buuse irratti hirmaannaa kan godhaa jiranii fi gaaffii biroo dhimma bu'uuraalee misoomaa deddeebisanii kan kaasan ta'uudha. Kun immoo daawwataan paartiif mootummaan kan deebisaa deemu waan ta'eef jechaadha. Haalli caasaan nageenyaa keenya ciccinaan hojii nageenyaa lafa qabsiisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjechaa kan jiru ta'uu keessattuu ijaarsa seeraa alaa dhabamsiisuu fi balleessuu keessatti gumaacha olaanaa kan qaban ta'uu isaati. Haalli diinaa fi haalli abaaboo shannee fi haalli finxaaleeyyii seeliin isaanii yeroodhaa yerootti aanaa keenya keessatti qabamaa kan jiranii fi humnoonni diinaa kun yeroo adda addaatti aanaa keenya keessatti kan to'atamaa jiran ta'uu waan ta'eef ifatti hidhannoo guutuun kan socho'an kan hin taane yoo ta'e illee sochiin isaanii darbee kan mul'atu ta'uudha. Haalli abbootiin qabeenyaa aanaa keenya baay'inaan jiraachuu baatan illee hojiiwwan misoomaa hojjennu hunda keessatti nu waliin dhaabbachaa kan turan ta'uudha. Haalli waldaa dargaggoo sochii waliigalaa keessatti karaa gaarii ta'een kan hirmaatan ta'uudha. Waldaan dubartootaas akkasuma jechaadha. Waldaaleen himaataas bifuma wal fakkaatuun iddoo adda addaatti kan hirmaatan ta'a jechaadha. Hanqina garaagaraa mul'ateen sababa abbaa qabeenyaa dhabuu fi darbee gabaasaa qulqullinaa dhabuun hanqina jiruudhas jedhan. Akka hanqinaatti bara kana kan mul'atan sababa abbaa qabeenyaa dhabneef hojiin muraasni nu jalaa harca'u fakkeenya mana barumsaa bu'uura guuruu qorkee liqii mandii almost deebi'ee jiran nama gurmaanis hundi karaa wal fakkaatuun ga'ee isaa beekee argamuu dhabu. Waltajjii idilee marii seenii irratti karaa wal fakkaatuun seenii hundi mari'achuu dhabu. Fo'annaan miseensa keenyaa darbee rakkoo kan qabu ta'uu fi qulqullinni miseensaa fi gabaasaa darbee jiraachuu dhimmooti bara kana xiyyeeffannoo barbaadan mana barumsaa bu'uura bu'uurii addaan citee jiru sana xumursiisuu gurmaa'insi hundi karaa wal fakkaatuun ga'ee isaa akka ba'u gochuu. Waltajjii idilee marii seenii irratti karaa wal fakkaatuun seenii hundeen paartii hundi mari'achuun akka qabuu fi deeggaruu hordofuu fo'annaa miseensa keenyaa sirnaan ilaaluu qulqullina miseensaa fi gabaasa sobaarraa bilisa kan ta'e ijaaruu nageenya waliigalaa mirkaneessuuf seeniiwwan diinaa fi finxaaleeyyii uummanni xiyyeeffannoodhaan akka saaxilu gochuu hojimaata paartiif mootummaa akka lafa qabatuuf gurmaa'insi keenya cimsaa deemuu. Fayyadamummaa dargaggootaa fi dubartootaa cimsuuf carraawwan hojii adda bahe hundatti akka fayyadamaniif dinagdeen fooyya'aniif itti fufinsaan paartii keenya faana akka dhaabbatan taasisuu inishatiiviiwwan gama hundaan gadi bu'an yeroo hunda ajandaa godhachuun miseensi keenya hubannoo argatee akka irraa fayyadamu hojjechuu sirna kan jedhu ta'a waan ta'eef galatoomaa. Dabaluunis obbo Gaaddisaa Camadaa madaallii zoonii aanaa Gadaa Faajjii kan bara 2016 ibsaniiru. Madaallii zoonii bara 2016 waxabajjii 2016 jechuudha. Egaa madaalliin kun kan yaadu hojiiwwan amma hojii paartii adda dabalatee akkasumas hojii mootummaa bara kana keessa sadarkaa gootiitti hojjetamaa turan kan bu'uureffate jechuudha. Kanaaf madaalliin kun seensa qaba jechuudha. Hojiiwwan jijjiirama akka aanaa Gadaa Faajjiitti eegalaman sirna ta'anii akka itti dhufan taasisuudhaan ergamaa fi mul'ata aanichaa milkeessuuf caaseffama isaa keessatti zooniiwwan argaman sirni madaallii bu'aan hojii isaanii ittiin madaalame ittiin ijaaruu fi jajjabeessuu diriirsuun barbaachisaa ta'e waan argameef madaalliin kun haala xiyyeeffannoo qabuutiin qindaa'ee jira jechaadha. Itti aansuudhaan hojiiwwan bu'uuraa fi murteessaan hojimaata madaallii fi badhaasaa yookaan beekamtii sadarkaa hundarratti hojiirra ooluu danda'u qopheessuu jechaadha. Inni kun maaliif barbaachisee namni hundumtuu hojiiwwan bara kana hojii mootummaas
hojii paartiis hojii hundumtuu karoorri bara kana akka aanaatti qabamee jiru hundumtuu sadarkaa zoonii irratti kan raawwatu. Kanaaf karoorri hundumtuu kan naqee galma gahu kan hojiirra oolu sadarkaa zooniitti waan ta'eef madaallii kana qopheessuun barbaachisaa ta'e argameera jechaadha. Sirni madaallii akka aanaa gadaa faajiitti hojiirra oolu sirna madaallii qindaa'aa digirii 360 bu'aa irratti kan hundaa'e madaaluu ta'a jechaadha. Madaalliin kun yeroo gaggeeffamu bu'aa irratti kan hundaa'e jechuudha. Bu'aa uummanni keessa sadarkaa gootii jiran akkasumas hoggansi keenya sadarkaa gootii jiru bu'aan hojiiwwan ergama paartii mootummaa itti kenname kan ol deebisan ta'a jechaadha. Kaayyoon madaallii kana maalinni? Madaalliin kun yeroo gaggeessinu kaayyoon isaa maali? Maaliif barbaachisa kan as keessatti ifee jira jechaadha. Tokkoffaan karoora aanaan keenya qabatee jiru galmaan ga'uuf kan kaayeffateedha jechaadha. Fakkeenyaaf bara kana akkuma beekamu jalqaba irratti boqonnaa qophii keessatti karoorri bara kanaa karoora xiiqiiti. Karoora xiiqii jechuudha. Kanaaf aanaan keenya aanaa gadaa faajjii hojiiwwan karoora bara kana qabate galmaan ga'uuf kan kaayeffatee jira jechuudha. Inni biraan imaammatoota tarsiimoonii fi karoora milkeessuudha. Imaammanni mootummaan baase paartiin baase karoorri sadarkaa gootiitti jiru akkamittiin galmaa ga'a ture kan jedhu kana kaayyoo isaa jechaadha. Inni biraan qaama dandeettii raawwachiisummaa hooggansaa yookaan immoo zoonii keenya guutaa deemuuf jechaadha. Fakkeenyaaf kan hojjete sirnaan jajjabeessuudhaaf kan immoo qaawwaan dandeettiitti hojjete immoo deeggaruudha kaayyoon isaa jechaadha. Inni biraan qulqullinaaf ariitii tajaajila uummataa fooyyessuuf uummanni keenya sadarkaa gootii jiran tajaajila barbaada waan ta'eef tajaajila uummataa fayyadamummaa uummata keenyaa daran fooyyessuuf jechaadha. Gootiin isa kamtu sirnaan raawwate isa kamtu immoo hojii harcaasee fide kan jedhu tokko tokko as keessaa jira jechaadha. Kun waan isin ragaa qabatamaa gabaasan yookaan immoo hooggansi keenya gootii iddoo sana deeggare kan ol deebise jechuudha. Kanaaf cuunfaa madaallii yeroo ilaallu cuunfaa madaallii gootii tokko parsentii 90.46 shanaffaa cuunfaa madaallii jechuudha. Gootiin lama parsentii 80.17 saddeetaffaa. Gootii sadii 70.62 sagalaffaa. Gootii afur 93.44 lammaffaa. Gootii shan 75.76 11ffaa. Gootii torba 92.63 sadaffaa. Gootii saddeet 92.32 arfaffaa. Gootii sagal 87.17 jaaffaa. Gootii kudhan 63.99 shanaffaa. Gootii kudha tokko 99.9 sadarkaa tokkoffaa jechuudha. Gootii kudha lama 66.93 sadaffaa. Gootii kudha sadii 64.14 arfaffaa. Gootii kudha afur 15 kana qorqee 76.83 kurnaffaa. Gootii kudha ja'a 74.81 kurnaffaa. Xumureera galatoomaa. Konfereensii kanarratti abbootiin akkasumas harmootiin dargaggoonni hedduminaan argamaniiru. Namoota hojii gaggaarii hojjetaniif badhaasni beekamtiis kennameeraa fi aanichi zoonii 17 kan qabu yoo ta'u zoonii 17niif badhaasni kennameera. Badhaasni kun kan barbaachiseef isa bara kanarraa cimanii akka hojjetaniif gargaara jedhani. Zoonii kana keessas addatti zoonii 3f badhaasni addaa kennameera. Qophiin konfereensii marsaa arfaffaa kutaa magaalaa Shaggar aanaa gadaa faajitti gaggeeffame kutaa tokkoffaan isaa kana fakkaata. Kutaa lammaffaa yeroo itti aanutti qabannee dhiyaanna. Galatooma.